dhiirri gabaabaan bultiidhaaf hin ta'u. Akka hojjaan isaa gabaabaa sammuun isaallee gabaabaa fageessee yaadu hojii seeraan hin hojjetu. Ofitti amanamummaan qaba akka warroota dhiiraa dhedheeraa ta'uudhaaf aktii godhe yeroo hunda jechuudha. Uffata illee irraan bareedu haasaan isaallee parsantii 100 keessaa soban. Dhiira gabaabaatti akka heerumne shamarran yoo ofii keessanii sukkaara bashtaaf qabsiisuun barbaada. Har'a meetiriidhaan wal safaruun har'adha. Meetiriidhaan wal safaruun har'aan jedhe. Naa ilaalaa hordoftoota amma waan ani jira irratti hojjedhu meetiriidhumaan safaraa jechuudha. Dhiiraadha moo gabaabaadhaan? Dhiiraatti hin heerume moo gabaabaatti hin heerume? Dhiirri gabaabaan bultiidhaaf hin ta'u maalii ta'ee sammuusaa maaliidha? Soba baay'ataa jettee mucaan kuni annama akkamittiin heerume laata? Jira. Dafi kootu cheekiin si godha. Kottu. Check maal godha? Kottu. Waan niitiin jette ageessee? Maal dakattaftee jirta kooti dheerina yoo ta'e? Dakattaftee jirta. Akkam? Goodaa jirta kana? An akka dubartiitti. Dongorofti giyya? An akka dubartiittidha. Garuu amma meetirii fideessi safareen. Akkasii? Cheekii si godha. Yoo safarti isaanii astamamanii? Dheeraa akka taate gabaa. Qolleen jiru. Jira jechuudha. Meetirii masanni hojjetuu nani isa safaraa jechuudha. Safaramtee jira. Gabaabbattatee, dheerattatee maali kana jechuun nan gashoo jechuudha. Kanumaan keessirraadha. Laal. Jira garuu duraan dursiti natti himu. Qoy meetira meeqadhaati? Dura soosiin mataa Tokkoof 85. Tokkoof 85? Taadha. Qoy nan sabaa. Meetira tokkoof 85. Asii gadi illee kan sabaa. Asii oli. Asii gadi. Kun akkasii. Achi booda hoo? Achi booda moo kunatti? Moo beektu moo yaawii digaa? Qoy! Ittiin dabalee kaasi. Dabaluu miti asidha akkon ilaalamu asidha akkasitti ilaalamu kunoo. Qixa kana ilaala. Qixa rifeensa kooti ilaala. Ishee jalqoon ni ilaala. Meeqa akkasii taatu? Meetira yoo ta'u beekin na safartaa? Jira ukkee sirraa kaasa waaqa. Meeqa? Eessa dhageessaa? Iddoo kana. Qabi kaan iddoo ishee qabi Qabee. Meeqa? Tokkoof 80. Tokkoof 80? 82. Tokkoof 82? Hin agarsiisa. Duuka. Safareetiin jira jechuudha. Meetira tokkoo fi 82. Saantima 82. Saantima 82. Boqqolloo nyaannee guddanne hojjaa rakkina. Kanaafuu dhiirri akka dhiiraatti jechuudha. Akka dhiiraatti dheeraa kan jedhamu meetira meeqadha? Tokkoof meeqadha? Dheeraa kan jedhamu. Inni Piiter Kiruuj tokkoof 97. Inni namichi inni garmalee dheeraa immoo meetira saantima 50. Lakki isaan warra famasanii warra beekaman miti. Kan hin barbaade. Akkasumatti akka dhiiraatti meeqaa oltu Tokkoof 50 ol ta'u turre jira dhiira. Tokkoof 50 dheeraadhama. Sanaa gaditti poolisiin illee makkalaakiyaan illee hin barbaadu. Isaa gadi gabaabaadha. Gabaabaadha hin barbaada. Tokkoof 50 jechuun iddoo kam reesti iddoo kam si gaasi? Tokkoof 50 gooda akka. Kunoo taas. Eessa mudhii si gaamu? Qoy mallasaa galtaa. Fidi deefi. Deefaan akkoo addee baafachuu fida. Nama akkamitti akka heerume har'aa cheekii godhaan jira bara. Kana nagaa. Iddoo kana jechuun tokkoof 50? Gabaabaadha. Saantima 32 caalaan amma kana namicha kana. Eenyu? Isa gabaabaa. Isa gabaabaa. Kanaafuu jira. Itti aanu akka dubartiitti na safarame. Ani akka dubartiitti eertuu gabaabduudha qofa. Giddu galeetti eertuu sin jedhamu. Giddu galeetti naan jee. Eertuun immoo ishee akka kooti qaba. Ishee amma hojii. Ati dhiiradha bar. Dubartiin si kooti narraan dheeratan jiru. Kan si caalamu ishii na safare ani eertuun gabaabduu. Homaan jettu ijaartiin kun. Meeqa? Tokkoof 63. Maarra jira si bira
Sasi badi jamna bra. Tokkoof 63 dabaran. Eebsuun jedhama akka dubartiitti eebsu. Homaan jettu jedhii. Eebsuudha. Eebsuun maashii amma gogeessu. Homaan jettu. Ijookoo rakkanne dhugaa waaqaniitii kana faan. Ani natsaadha keessa hin jiru. Maanna dhibe abbaan fedhe gabaabbate. Abbaan fedhe dheerate. Abbaan fedhe sukkaara bashitaan qabe. Anis natsaadha Ani keessa hin jiru. Ankoo dheeraadha jalaa baaneerra. Jalaa baaneerra. Jalaa baatetta. Jalaan si baase. Akkas ji'amurra. Jalaan si baase. Akkas ji'amurra jechuudha. Kunoo jalaa beela. Hon jedhee meetiraan safareen mirkaneeffadheera maaliif hin hirribadhe baasila. Gabaabamoo dheeraadha jedhe. Hirriba dhabuu keerra. Abjuudhaan halkasitti dhufuu keerra. Akkasii wayyi. Akkasii wayyi. Garuudha jalaan si baase arraba kanaafa dheeraa ta'ee argamuu kootti jechuudha. Arraba kanaafa jalaan si baase. Itti gammade. Ani dheeraa ta'uu kootti gammade. Arraba kana jalaan baase. Garuu intala kana namni warra dhiirarraa qabee hidhuma abame. Maal mataa jorgaamti dhiiraa tokko fuudhee intala kana dabac go'ee of jala galchee akkas dabac go'ee sillikkii ishee galche xuru. Likkiitti gashee maa dhiirarraa gadi gabin goy. Baay'ee yaa'u rakkina isheen ala jirti. Wanta baay'ee jira bakka rakkisaa. Maal isheen dhiirri soo jira ala hojjetti barjira ala hojjetti dhiirri jira. Ishee daqqaaqii taati. Ishee meetir kaamsaa fa'i taati. Akkuma isheen argiteetti intalli kun. Mucaan riisarchii hojjette moo kana akkamitti adda baafatte? Argiteetti. Akkamittiin maaliin barte saayinsii maaliitiin dhiira gabaabaanii sukkaara bashiitaa dubartoota qabsiisaa soba baay'ataa maal kana akkamitti barte? Argiteetti isheen sirriitti argiteetti. Anyways intaloo sobduu kana waan nurraa kaasu. Baay'ee dhiirri bultiinis ta'e dhiirris ta'e. Garuu sobduu sin jedhamtu ilaaluu dandeessi. Ilaaltee argiteetti. Maaliifi kompeerii tokko ilaa. Namni tokko ishee mudachuu danda'a jira. Namni tokko garuu dhiira jettee waliin makuu hin dandeessu. Hin dandeessu garuu gaaf tokko dhiiraa bira bulte gaaf tokko immoo gabaa bira bulte qaamiisaa liyyinneetisaa mi'aasaa jechuudha. Mi'aasaa antinaache. Isa kana ta'uu danda'a. Ta'uu danda'a. Garuu dhiira dheeraa fi dhiira tokko gabaabaa waliin dorgomsiistee arguu dandeessi. Arguu dandeessi. Garuu akkasitti madaalamu. Garuu dhiira jettee qimamiidha. Qimamiin dhiirattee waliin makuu hin dandeessu. Waxii sataatee tokko jechuudha. Qimamiin xabbitaa xiqqoo tokkotti mi'eessa. Waxii sataatee tokko. Gargaaran moorri dhiira mataarra nama darba. Qimamii waxii sataatee beektu isa guddaa. Isa baarmeela isa guddaa. Isatti jechuudha. Xaphi yeroo gootu qimamitti ishee xaphi yerootti gootu sataateen sun hundummi'a. Dhiira jechuun akkasii. Gabaabaaf dheeraan qabu dhiirri. Qimami'a dhiirri. Hin mi'eessiti bakka addaatti. Dubbii aan mi'eessiti, hojii aan mi'eessiti, jaalala mi'eessiti. Dhiira jechuun akkasii. Kanaaf dhiirri gabaabaa dheeraan jedhamu. Namni garuu as naachuraan dheeraan jira gabaabaan jira. Yaannillee akkasuma. Yaannillee akkasuma. Isa dheeraa keessas yaannin taane jira. Jiraachuu danda'a. Nama aarsuu danda'a. Gadi wantoota dadhabaa ta'e burqisiisuu danda'a. Inni gabaabanillee akkasuma ta'uu danda'a jechuudha. Isa gabaabaa keessas jaalalli addaa jiraachuu danda'a. Beekumsa addaa jiraachuu danda'a jechuudha. Wantoonni adda wantoonni nama gammachiisan wantoota addaa isa gabaabaa keessas jiraachuu danda'a. Isa dheeraa keessas jiraachuu danda'a. Namni garuu akkuma tatti intinaa jedhettidha malee ishee kanatu gabaabduu ishee kanatu dheertuu ammiti. Kuni cubbuu amataasa. Akkasitti yaaduun uumama wajjin wal loluu. Isa waaqni uumee gabaabaan akkasii dheeraan akkasii uumaa faanadha. Kanaafuu intala kana nurraa dhowwa. Garuu warra dhiiraarraa dhowwa. Riisarchii godhe akkas gochuun kee gaarii. Riisarchii odeetti hin deebiin maaliif sitti fakkaate? Hamma tokko as beekumsa wayii as baasaa jirta. As baasaa jirta. Namni baay'ee doktoroonni fakkeenyaaf waan irratti qo'atan dhufanii hojjetu miti. Isheenis qo'annaa irratti geggeessiteetti jechuudha. Dheeraa irrattis qo'annaa gabaabaa irrattis qo'annaa. Kun immoo hojjetteetu malee akkanumaan miti. Akkanumaan miti. Maayikirooskoopiidhaan ilaalle ishee. Akkasumatti jennee fudhachuu hin dandeenyu. Garuu nuyi yaadni keenyi dhiirri gabaabaanis dheeraanis tokkumadha. Tokkumadha. Adda addummaan qabu. Dheeraa keessas rakkinni jiraachuu danda'a. Gabaabaa keessas rakkoon jiraachuu danda'a. Lamaan keessas immoo gaariin jiraachuu danda'a. Wal makaadha.
Ati immoo amma immoo waan an jechuu barbaadu iski ammas qaqqayyarii ilaali. Isa gabaabaa keessa mi'aan addaa sitti argamuu danda'a. Iski gabaabota 5 6 7 8 fidiitii ilaali hunkurii ilaali. Gabaabaa sana keessa wanti addaa bahuu danda'a. Booda riisarchi kan biraan hojjetti. Yeroo immoo as deebitee warri dhiiraa jongootto warri dhiiraa minaamini aqimii hin qabdani aqimii pisi nagaranyoota jechuu dandeessa. Kanaaf gabaabota 15 16 20 30 walitti qabiitii iski susukkumii ilaali wanti addaa ta'e keessa bahuu danda'a jechuudha. Wayna. Baka. Anyways, akka fataa ittanii fi. Sin kokkofalchiisu fedha meetira kun abbaa 50 irratti react goone akkanatti malee intaloo kana dhimma shi qabaannes mili. Haa jiraattu garuu waan akkanaaf iddoo nu bohaarsisu shabu. Namni kana dhugaadha jedhee fudhatu jira natti hin fakkaatu garuu. Waan akkanaaf iddoo nu bohaarsu keefuu galatoomi nagaan turi yaada biraas fidee kottu gaggabaabaa walitti qabiiti. Ciao.